Shamarra akka fuula jira jirtu hordoftoota waliin fi bituuf akkam nagaa keessanii nagaa kooti galana rabbi haa qabu. Aras ka callee aadaa ta'uu qabadhe isin dhufee calleen kun immoo callee harkaati baay'ee bareeda. Bituufi keessa saskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa warri maatii kiyya taata sheerinaa godha laayikii godha. Warri maatii kiyya hin taane immoo maatii naa ta'a isiniin jedha. Callee kanan qabadhe isin dhufe kammoorra waliin haa hojjennu nafaana ta'a callee harkaati. Baay'ee bareeda akkuma argitan kana. Akkuma argitan kana baay'ee bareeda akkatti uffatan harka keenyatti akkatti godhannu. Callee kanaan haala kanaan kan callee aadaa mormatti hidhatanii kan addatti irra hidhatanii hojjetachuu hin dandeenya jechuudha. Har'a immoo kan harkata isiniif hojjedha. Na waliin ta'a. Dursa akkasii qopheeffanna. Deebisnee laastikiitii kanaan hojjenna jechuudha. Laastikiitii kana qopheeffanna. Kana wal qixxeessine callee akkuma argitan kana qopheeffanneerra. Callee afuriin dirra. Dursa callee afur dirra. Laastikii wal qixxeessuu qabna. Gamaa gamanaa akka wal qixxaatu. Laastikii wal qixxeessuun booda. Callee kana afuritti dirra jechuudha. Akka wal fakkaatu isuma kana diruu qabna. Isa kana dirra. Callee afur akkuma argitan kana eegisii maal kuna isa kana fuunes jalsiisuu qabna. Akkatti. Callee afran jala seensisna jechuudha. Callee tokko tokko dhiisna. Tokko garnatti dhiisna tokko garnatti. Kanaan dirra. Innis maal goona? Tokko garana. Tokko immoo garana.
Eegas maal isa kanaafuu isa kana afur jechuudha. Afran kana jala kirrii wal jala seensisnaa jechuudha as jala. Akkasumatti mul'ata abdiin qaba. Haala kana eegasii jechuudha. Narree tokko deebisnee tokko isa kana asitti dhiyeessine deebisnee jala seensisuu qabna jechuudha. Akkatti afran kana jala seensisnaa haala kana. Haala kana keessa seensisnee booda ittuma fufa jechuudha akkanumatti.
callee afurii keessi bakka xumura keenya jira. Kanaaf kan kana xumura jira. Amma deebisnee callee tokko fudhanna. As irratti darba jechuudha. Eegasii as jala seensisne isa kanneen afran kana jala jechuudha. Callee tokkicha kana argitanii amma asirratti xumurreera tokko finnee asirratti dirree pilaastikii irratti dirrees jala seensisnee hunda isaanii akka gudunfuudhaan godhuuf jechuudha. Santi kali. Eegasii callee tokkicha as biratti kana irratti dirra jechuudha. Tokko garana tokko garasii. Haala kana akka dirree gudunfinaa amma finnee asirratti tokko as jira tokko as bira jechuudha. Bifa kanaan gudunfin sirriitti jabeessuu qabna. Pilaastikii waan ta'eef iyyaadhaan arginu qaba. Hiikkachuu danda'a jechuudha namni irraa hiikkate. Pilaastikii isaa kana deebisnee gudunfuu qabna. Nu jala hiikkate waan nu jala bitinaaf pilaastikiin isaa akka hiikkanitti haala kanaan jabeessuu qabna jechuudha. Akkuma argitan kana akkaatti hojjenne baay'ee bareeda. Bifuma isaa fakkaata jechuudha. Akkuma sana beekte. Kana wal fakkaata jechuudha. Kanas akkasumatti hojjedhe haala kanaan xumurre jechuudha. Nagaa naa ta'a. Haala kanaan calleen harkaa callee bareeda hojjetanne jechuudha. Nagaa naa ta'a. YouTube kiyya warri maatii kiyya taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Warri maatii kiyya hin taane immoo maatii naa ta'a isiniin jedha. Nagaa naa ta'a.